Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Torbee darbee nagaa walitti xaamnee har'a deebinee akka wal agarru waadaa walii gallee akkuma adda galletti sa'aatii keenya eegnee qophoofnee jirra dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii simbirtuuti. Simbirtuun har'as qophii ishee hundumaa guutattee jirti. Jalqaba akkuma innaa kaanii oduudhaan tokko jennee eegallee qophii simboo isin dhageessifna. Qophii simboo boodammoo qophiin imalaa jira. Haala yeroo irratti kan xiyyeeffatedha qophiin imalaa keenya har'a. Walakkaa isaattis kan qophii keenyaan wal simatan sirboota adda addaa ni qabna. Kanaaf hanga xumuraatti yoo waliin turtan qophii keenya har'aatti ni gammaddu jennee abdanna. Maarree turtiin keessan waliin haa ta'u jecha amma gara oduutti. Irra deebi'een akkam jirtu jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa Abbaay Tsahaayyee Oromoo irratti lola waanta labseef seeratti akka dhiyaatu gaafatani. Pilaaniin magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif baafame sana akka inni dhaadatetti kan hojiirra oolu yoo ta'e barumsa dhaabnee qabsootti seenuudhaaf dirqamnaa jedhanis. Ministeerota kaabinoota federaalaa fi caffee Oromiyaas mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti gaafa guraandhala 28 bara 2015 galgala qaruura biiraa dhugaa turaniitiin barattootaatti reebaman. Fincilli diddaa gabrummaas achumaan ka'ee jedhee maddi simbirtuu wayita sana achiin turee nuun jedhe. Jaladeemtonni wayyaanee fi ergamtoonni isaanii kaabinoonni Piroofeesar Fiqaaduu Bayyanaa dabalatee warreen ministeerotaa dacha'anii ta'an suni qaruuraa biiraa dhuganii machaa'anii warri isaan jiranitti barattoonni Oromoo akkasuma biyya keenya gurgurtanii nu keessaa hindeessan jechuudhaan irratti qaruuraa biiraa isaanii fuudhanii isaan irratti wayita darbatan battaluma sana konkolaataa isaanii kaafatanii jiru. Adeemtonni kun bakka sanaaf badan dhaadhannoon isaanii Maaster pilaaniin Finfinnee gonkumaa hojjetan oolu guugaa sanyii baay'isaan uummata keenya irratti labseef itti gaafatamuu qaba. Maaster pilaaniin Finfinnee hojiirra oole yoo jedhame barataan barnoota dhaabee hojii jechuu duwwaa osoo hin ta'in kallattumaan nuun hawaasa keenyatti makamne qabsoo barbaachisu raawwanna kan jedhudha. Kan irratti barataan hojii galee. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti bal'ineensaa qophii imalaa gara boodaa keessatti argattu. Haadholii fi shamarran Oromiyaa keessaa leenjii siyaasaa guyyaa 3tiif magaalaa Adaamaa seenaniiru. Bitootessa 3 irraa kaasanii galma Abbaa Gadaa keessatti barnoonni imaammata mootummaa kennamaa fi gandoota Oromiyaa adda addaa keessaa shamiza mallattoo kanniisaa uffisamanii garasitti kan geeffaman. Guyyaa 3 kana keessatti dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo kan inni dhalate kanaan dura akka dubbatamaa bahe Darraatti otoo hin taane Tigraay keessa bakka addeetti ta'uusaa. Filmaata baranaa irratti hirmaatanii dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo akka filatanii fi waa'ee dhimma pilaanii Finfinnee fi naannoo isheetiif bahe abbootii warraa yookaan immoo warri dhiiraa akka isaan dhimma sanaan kaafne galanii akka gorsanii akkasumas dargaggoonni Oromoo mootummaa Itoophiyaa akka jaalataniif akka gorsaniif jedhamee kan qophaa'edha jedhee maddi simbirtuu Adaamaarraa. Godina Arsii keessaa bosonni galmaa wixata darbirraa kaasee gubataa jira. Gubaatii kanaafis sababa kan jedhames ta'ee hanga oduun kun qophaa'etti guutummaan guutuutti dhaamsuudhaaf xaariin jiraachuu fi dhiisuusaa wanti jedhameeru hin jiru jedhee maddi keenya Boqojjiiti. Bosonni gaara Cilaalloo kun bara dheeraadhaaf dahoo bineensotaa fi ilbiisota akkasumas immoo gaaddisaa fi qabeenya naannichaa ture. Bara 2000 irraa kaasee yeroo garaagaraatti bosonni Oromiyaa yeroo gubataa turetti harki mootummaa Itoophiyaa akka keessa jiruutu himatamaa bahe. Kan isa kanaas akkasuma haa ta'u haa dhiisuuti wanti eerameeru hanga ammaatti hin dhaga'amne. Hanga ammaatti badiin ga'e hammisaa hin eeramnes. Dhumarrattis Itoophiyaan maqaa jiruuf jireenya lammiiwwan biyyattii gara biyyoota galii giddugala qabaniitti guddisaa jechuun lafa gurgurtee meeshaa waraanaa bitachaa jirti jedhame. Barnoota jiruu fi jireenya karaa nyaataa fi tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf karoora guddinaa jaarraa kanaa mootummoota gamtoomaniitiin baafaman Itoophiyaanis itti milkaa jira jetti. Garuu qorannoon barruu digital journal jedhamu irratti qibxata darbe bahe
lafa qaljii qonnaan bultoota Itoophiyaa humnaan irraa fudhattee heektaara tokko doolaarii Ameerikaa saantima 50 hanga doolaarii tokkootti gurgurachaa fi heektaara tokko doolaarii Ameerikaa tokkoo fi saantima 25tiin waggaa 50 hanga waggaa 100tti namoota alaatti kireessaa jirti. Horiin kanarraa argamu immoo akka afaaniin qondaalonni biyyattii fi baankiin addunyaa jedhanitti osoo hin taane meeshaa waraanaa ittiin mormitoota ukkaamsan bitachaa jirti jedhame. Chaayinaa, Hindii, Paakistaanii, Awustiraaliyaa, Yuukireen dabalatee biyyoonni addunyaa kanarraa garagaraas lafa sana saamaa jiru jedhames. Hidhaan laga Gibee fi Oomoos namoota lafarraa buqqisuurra darbee naannoo fi lubbuu qabeeyyiirra balaa guddaa geessisaa jira jedhames. Dhaggeeffattoota keenyaa isaatti kanatti kan hunduun qopheeffannee kanumadha. Sirba kanaan gara qophii jalqabaatti dabarra. Magara qophii jalqabaatti dabarra. Qophiin kun kan simbooti. Qophii simboo har'aa keessatti walaloo Moodiin Taajuu qabannee dhiyaanneerra. Hoolaand Amsterdaamitti kan inni dhiyeesse. Marre nooliin tura. Beekaana beeksisaa eenyu inni laataa qabsoo Oromootaa kan hin dagatamne qabeenyi isaallee jalaa hin saamamne amma isa heeggannu hundinuu jabaanne. Sabni Oromootaa hiree tokko taanee Oromoo Booranaa Shawaa Kaabaaf Kibbaa Jimmaa fi Wallaggaa Iluu Abbaa Booraa diina Oromootaa isin hunduu jibbaa. Kunoo faffacaanee jirra biyya rabbiin nu haararuu bilisummaan biyya xiqqoon siif dubbadha dhibee garaa kiyya biyya keenya jiituu irraa gadi yaanee akka waan hin qabnee yaadaanu dhamaanee Oromiyaa kiyyaanis hin dagadhu hanga lubbuun jiran sin irraanfadhu. Misooma nuun jedhu kunoo biyya keessaa ilmaan Oromootaa rataataan harcaataa qabeenya Oromiyaa ibiddaan bobeessaa kanatu misoomaa kijibatti dhiisaa.
alagaan baatu biyya korra ciisaa abbaan biyyaa ba'ee kunoo badhee ciisaa ajaa'iba rabbii baay'ee gaddisiisaa yaa ilmaan oromoo maal isiniif ibsaa kottaa galaa jedhee nutti fafakkeessaa dhiiga ilmaan oromoo lafatti balleessaa dhiiga ilmaan oromoo lafatti balleessaa saba koo maal taane maaltu nutti jira kan hambaa maal jettu numa wali jira ilmaan oromoo taa gosaa fi amantaa kun wal cicciraa sanyii nabashootaa nurratti hol jijjiiraa sanyii nabashootaa nurratti hol jijjiiraa oromoo qabsaan du'ee biyyee jira oromoo qabsaan du'ee biyyee jira kan bakka isaa bu'es tattaafachaa jira ilmaan oromoo taa ganuma jira gaaf calii calanqoo harma muraanolee gaaf calii calanqoo harma muraanolee goota meeqa dhume achitti barkalee kana qofas miti mee keessaa maqaadhaa hamee gottuwwan kalee kakka waaqoo guutuu kakka ilamoo qilxuu kakka baaroo tumsaa kakka taaddasaa birruu kakka laggasaa waaqii goota akkanaa dhume goota jabarbadaa ajaa'iba rabbii du'a hin oolaneedha du'i du'a gootaa gootowwan akkanaa nutti tahee madaa irra nu laalinaa keessi keenya madaa saba koo maal taane maaliif teenya hadhaa oromiyaan tokkoo nu lamatti hin beeknu oromoonis tokkoo nu lamatti hin beeknu kan addaan nu qoodu walirraa eegnu kan addaan nu qoodu ofirraa eegnu alagaan beela'aan kalee qilee ba'ee dachee oromiyaatiin har'a nama tahe an oromiyaa jedha maqaa si dhagahe oromiyaan keenya yoom kan isii ta'e oromiyaan keenya yoom kan isii ta'e ajettu homaamii ata'u homaamii arra galuun gahe barri isaa dheeraadhaa kurrifannaa afaanii nutti jijjiiramaa baruma baraani yeroo dheeraa baanne ga'a gabrummatti jaarraa tokko baachuu waan salphaadhaa miti jaarraa tokko baachuu waan salphaadhaa miti oromummaa keenyaa sarbamnee dhiitamnee badii tokko malee du'aan adabamne kaanis biyyaa baanee kaanis dhabnee biyya abbaa keenya irra jiraachuu dadhabne biyya abbaa keenya irra jiraachuu dadhabne nu yaada alagaa yoom nu irraanfate nu yaada alagaa yoom nu irraanfate oromiyaa xiqqeessee haalaa mijeeffate sabboontota meeqa lubbuudhaan taphate dagachuun hin taatu waan uyyaaneen goote dagachuun hin yaatu waan uyyaaneen goote sabni gabroonfataan sagantaa baafate sabni gabroonfataan sagantaa baafatee dhagaa dhagaan cabsan jedhee barsiifatee afaan qawweedhaatiin hangoo jabeeffatee abbaa hirrummaa isaa dhugaa mirkanfate abbaa hirrummaa isaa dhugaa mirkanfate mirgi hiree namaa mirgi hineeramaa bilisummaa malee hin dhufu gonkumaa kana beekaa namuu isin dhalli hammaa kan keessaa fi halaa hundinuu tokkummaa kan keessaa fi halaa hundinuu tokkummaa nuti wal ijaarree kaayyoo tokko taanaa wal saaxiluu dhiifnee dawa walii taanaa fedhii dhuunfaa hin saba guddaaf yaannaa maaf hin bilisoomnee murannoo qabsoofnaa dargaggoon oromoo ka'aa wal kakaasaa kan rafe hundumaa irribaan dammaqsaa alagaan dhiitamuun fokkisaa ta'uusaa sirnaan itti maatii hundayyuu beeksisaa sirriidhaan itti maa hundayyuu beeksisaa barrisaa dheeraadha yaa ilmaan oromoo barrisaa dheeraadha kurrifannaa faadhii nutti jijjiiramee baruma baraani nutti jijjiiramaa baruma baraani ani yaada kiyyaa asumattan dhaabaa yaa ilmaan oromoo tokkummaa gadhaabaa yaa ilmaan oromoo tokkummaa gadhaabaa waan dhageessaniif baay'ee galatoomaa
Dhaggeeffattoota keenyaa kutaa lammaffaa qophii keenyaa akka ta'e sa'aatii kanatti akka dhiyaatu yeroo hundumaa qophii imalaatu keessummeeffama. Qophii imala har'aa keessatti Oromiyaa keessatti haalli amma maaltu akka deemaa jiru gurra isin buusuudhaaf jenna jechuudha. Keessattuu kan godina 3 har'a qabannee dhiyaanneerra. Finfinnee irraa gara kibba dhiyaatiin sabbataatii hanga Walisootti maaltu akka deemaa jiru. Dhiyaan immoo magaalaa Naqamtee keessa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti fincillee barattoota Eraa kan jedhamu tokko wanta dhageenyeef inni immoo dhugumaan immoo sobaadha kan jedhu irratti kan xiyyeeffate. Akkasumas immoo kaaba Finfinneetiin gara Fiichee yaadaan sin geessine Fiichee fi naannoo isheetti maaltu akka ta'aa jiru kan gurra sin buufnudha jechuudha qophii kana keessatti. Maarree ammas turtiin keessa nu waliin haa ta'u jenna. Yaadaan amma gara yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Naqamtee sin geessine fincilli diddaa gabrummaa ka'eerani jedhamu sun dhugummaasaa nama achi keessa moora sana keessa jirurraa kan gaafannee gurra sin buufna. Mee dhaggeeffataa keenya mee waa'ee sanaa nutti mee dhuguma fincilee diddaa gabrummaa jira yuunivarsiitii Wallaggaa keessa? Adaagaan yuunivarsiitii Wallaggaa yeroo garaagaraatti itti fufaa ture. Gadda immoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti adaagaan ture challenges, trends and the challenges in adoption of science kan jedhu ministeerri barnootaa fi ministeerri saayinsii teekinooloojii federaalaa waliin ta'uudhaan yuunivarsiitii Wallaggaa irratti gaafa 27 fi 28 qopheessee ture. Achirrattis jala deemtonni wayyaanee fi ergamtoonni isaanii irratti argamanii waltajjii kanarratti jijjiirama finne jedhanii dhiira qaruuraa dhiira dhuganii machaanii warri isaan jedhanitti barattoonni Oromoo akkasuma biyya keenya gurgurtanii nu keessaa hindeessan jechuudhaan irratti qaruuraa biiraa isaanii fuudhanii isaan irratti wayii darbatan battaluma sana konkolaataa isaanii kaafatanii adeemtonni kun bakka sanaaf badan barattoonni sanaan boo kaampaasii Koomtoo bakka jedhamutti hiriiranii dhaadannoo dhageessisaa turan. Dhaadannoon isaanii maaster pilaaniin Finfinnee gonkumaa hojjetan oolu daguugaa sanyii baay'isaan uummata keenya irratti labseef itti gaafatamuu qaba. Saamichi lafaa maqaa liizii magaalaa irratti akkasumas uummata baadiyyaa irratti gaggeessamu maqaa investimentiin uummata keenya irraa dhaabbachuu qaba. Duratti uummanni keenyas walabummaa fedha. Filannoo sobaa gaggeessituuf jettees barattoota mooraa yuunivarsiitii biyyattii walii galatti kaardii filannoo dhoowwattees kun filannoo dhugaa waan hin taaneef filannoo keenya irraa homaa hin eegnu nun walaba baanamu kan walaboon baasu waboodha abaa'oodha jedhanii ijoolleen sirbaa erga turanii bara roorroodha haaftee filannoon baranaa mallattoon gadhiisaa ittiin dhufu jedhanii yaa Oromoo qofaan qofu malee lafan qabatee hunduu malee diinan sagadan jedhanii sirbaa ture sirbi isaanii baay'eedha. Isaan booda gara mooraa sanatti oolchonni ergamanii humna kana bittinneessanii wayita sana argatanii kan qabatanii barataa tokko ture. Isaan boodatti barattoota hedduu adamsaa turanii ammas adaagaan yuunivarsiitii Wallaggaa akka itti fufetti jira. Ammas barattoonni maaster pilaanii Finfinneetiin wal qabatee uummata keenya irratti bokkisa ta'eef yuunivarsiitii keenyatti nu ibsamuu qaba. Miira gadaaktummaa uummata keenya irratti akka dhaga'amuuf daguuggaa sanyii kan kana fakkaatu baay'een uummata keenya irratti raawwate. Yuunivarsiitiin keenyatti immoo maal akka ta'e yaadni gaggeessitoota biyyattii kana uummata keenya cunqursuu yoo ta'e nutti himuu qaba. Bulchiinsa yuunivarsiitii kanaatti qaama barbaachisu wajjin haasa'e jechuudhaan ijoollee barattoonni yuunivarsiitii akka gaafatanii jiru. Yoomidha kan ta'e fincilli kuni? Kun kan ta'e gaafa 28 halkan sa'aatii jechuudha. Har'a gaafa si dubbisaa jiru kun roobiidha gaafa bitootessa 4 bara 2015 maaltu ta'aa jira har'a? Har'a kanatti itti fufee kan jiru barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa ammas karaa bakka bu'oota isaanii karaa ijaarsa isaaniitiin karaa toora intarneetiitiinis gaafatanii kan isaanii yuunivarsiitii gaafataniis ammas uummata keenya irratti qabu. Maaster pilaaniin kun gonkumaa hojiirra ooluu akka hin dandeenye uummata keenya sodaachisuun keessaayyuu opiiniyoodhaaf gaamsa qaban illee kan himan ijoolleen hamma yoomti doorsifamtanii sodaachifamtanii jiraatu jalatti maxxantanii biqilamtanii biyya keenya walabummaa geessifnee yeroon itti walabuun ammaa kan jedhudha kan isaan gaafatan. Barumsi dhaabbateera moo itti fufaa jira? Barnoonni ammaas itti fufee jira. Humni federaala isaaniis sassaabamee dhufee yeroo ammaa kana masaraa kunuunsaa morotaa keessa ukkaamsamee jira. Inni akka barnoota dhaabaniin itti nafuudhaaf jechuudha. Namni hidhameera jette barataan tokko eenyu maqaansaa amma akkam ta'e? Kumaa Gammachuudha. Amma akkam ta'e hidhaama jira moo gadhiifameera? Inni amma kaleessa ba'eera. Kaleessa gadhiifame. Maal jedhaniini? Aayidii irraa fuudhanii waan tokko sochoototee mooraa diyaariina jedhanii ammallee mooraa baay'ee galuun mooruma keessa taa'ee kilaasii dhaqee ba'a malee mooraa gadi ba'ee ol deebi waan dandeenyeef
Ediinsa waraqaanii eeyyama akka yuunivarsiitii irraa fuudhamee jira. Qaama nageenya mooricha ofiin jiru jechuudha. Maal godhe egaa? Waan godhe hin qabu akkuma warra kaanii innis waan isarraa eegamu hiriira keessatti waan arganeef malee. Damee maal barata? Elektirikaal injineeringii waggaa sadaffaadha kan barata. Namoonni isin qaruuraadhaan reebne jettan sun qondaalota mootummaa warra federaalaa dhufanii warra Oromiyaa fa'aa isin mooyyuu barattootuma akka keessanidha. Kaabinoonni Piroofeesar Fiqaaduu Bayyanaa dabalatee warreen ministeerotaa dacha'anii ta'an sunii jechuudha. Isaan irratti fincila kaastanii? Mooraan keessa gara barrii guddaatti wal qabanii qaruuraa biiraa qabatanii dhuganii biyya kanatti jijjiiraman finne jedhaniitu sirbaa taphachaa cooma muratu ture. Biyya keenya kunte isin nurratti cooma murattu isin nurratti biiraa dhugdu waltajjii walitti qabamtanii machooftanii handhuura keessanii biyya kana keessa jiraachuu yoo ta'e malee biyyi keenya waan guddate isin qabdu. Misooma sobaatiin kan isin uummata keenya faajjisiitanii. Jijjiiramni mooraa kanatti dhufe hin jiru. Mooraa kana keessa utuu coqorsi bishaan dhalli namaa bishaan dhugullee hin qabu. Kanaaf jijjiiramni isin fiddan maali? Jijjiiramni saayinsii jijjiiramni akkamitti fiddanii dhugan isinii kanaan beekanii gurguratanii teessanii cooktan jedhanii sassaabamanii iddootti dhuganii biiraa isaanii fudhatanii isuma sana qaruuraa isaanii irratti gadi daddarbatanii bara. Mooraa yuunivarsiitii keessatti waan isaan dhugaa turan? Gara balbala guddaa irraan ture kan isaanii qopheessan saglanticha. Bakka sanaatti isaan irratti kan darbatan. Mooraan yuunivarsiitii Wallaggaa maal fakkaata yeroo amma afaan haasaa jirtu kanatti? Mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa amma kan inni fakkaatu fincila diddaa adeemsaatti jira. Kunis yaadni barattootaa waliigalee xiqqaadhaa hamma guddaatti kan wal hubatee jiru harkaaf harka ta'ee hamma pilaanii Finfinnee dhaabbatutti faayidaan ga'uun kun itti buufaadha. Maatii pilaanii Finfinnee hojiirra oole yoo jedhame barataan barnoota dhaabee asii jechuu duwwaa osoo hin ta'in kallattumaan hawaasa keenyatti makamne qabsoo barbaachisu raawwanna kan jedhudha. Kan irratti barataan walii galee jiru. Tole dhaggeeffataa keenya yuunivarsiitii Wallaggaa irraati haala yeroo irratti ibsa bal'aanaa kan ta'eef guddaa galatoomii fayyaa ta'e. Dhiyaa Oromiyaatti amma immoo gara kaaba Finfinneetti isin deebisna. Gara Fiichee isin geessine achitti immoo hordoftoonni amantaa waaqeffannaa maal akka ta'aa jiran kan nutti himuu qabna. Dhaggeeffataa keenya tokko magaalaa Fiichee irraa. Ijoollee galma waaqeffannaatti walitti qabamanii jiran. Galma Diidee Itoo jedhama magaalaa Fiichee naannoo hospitaalaatti. Dura namoota 28 osoo ta'anii galma keessatti waaqeffachaa jiranuu garri poolisoonni kudhanii dhufanii turanii. Kanattaan suraan walumaa duulanii namoota achi keessa jiran 28 qabanii erga naannoo mana hidhaa keessanii booda gaafii afaanii tokko irraa fuudhanii. Isaan keessaa immoo namoota baambisanii namoota 21 afaan guyyuma sana gallakkisanii. Maal gaafatanii? Gaafii gaafatan keessa miseensa waaqeffannaati immoo yookaan dhaaba biraa faana akka wal qabateedhanii garuu akka waliigalaatti erga bakkee tokkotti walitti qabanii booda kan isin deemaa jirtanii waaqeffannaa osoo hin taane kaayyoo abaa'otii fi walumaa galatti kanaaf ni sosoo beektanii jedhanii namoota 21 yaasanii namoota 7 achitti bisanii torbe tokkoon booda lakkisan. Kana hidhuu eenyudha? Amma poolisii Fiicheeti moo kan federaalaati? Poolisootuma Fiicheedha malee kan federaalaallee miti garuu poolisootuma naannawa Fiicheetti argamanii. Akkamitti bahanii warri torbaas haa ta'u warri dura gadhiifaman kun wabiidhaan immoo himannaa itti banameera moo? Himannaan itti banamee ture Adaamarraa itti gaafatamaan dhimma waaqeffannaa dhufee namoonni kun kan adeemsisaa jiran karaa dimokiraatawaa ta'e waan ta'eef namni amantaa fedhe hordofuu danda'a malee wanti biraa wanta achii keessatti argame hin jiru. Kanaaf namni waan barbaades hordofuu danda'a osoo danda'amee jedhee torbe tokkoon booda gallakkisan mirkaa'uu. Ka abaa'ootti hidhata qabu kan godhanne harkatti qabataniiru moo maalirraaf akkas jechuu danda'an? Wanni isaan harkatti qaban hin jiru garuu ijoollee tokko kophaatti qabuudhaan sodaachisuudhaan isaanii faana fa'aa kaasanii jiru. Suuraa jechuudhaan lammata immoo kitaaba Daaniyaa jedhamu faana fa'aa suuraa kaasanii turan. Kitaaba Daaniyaa bitatanii qabachuun dhorkaa ture Oromiyaa keessatti? Akka beeknutti kanuma gama mootummaatiin eeyyamame garuu akka isaan jedhanitti kitaabni kun of keessaa dhiibbaa mootummaa kanarratti qabu qaba. Akkasumas kitaaba adda addaa halluu garuu kan qabame kana qofa maal jedhanii turan. Kuni akka himannaatti irratti dhiyaate jechuudha namoota 7 sanarratti? Namoota 7 kanarratti adda duree warra jedhanii qabatanidha himannaa irratti dhiyaatedha.
Amma immoo nama tokko qabaniiru jette. Mee inni immoo eenyudha yoom qabanii? Miseensuma dura hidhamee bahe ta'ee maqaan isaa Haaromsaa Adiloo jedhama. Sababni hidhameef immoo waan footuma alaabaa abbaa gadaa qabu dabalee dhimma biraa waan irratti qabanii jiru. Footaa abbaa gadaa uffannaa namaa uffatta jedhaniini? Sababuma isa uffatee qabanii dammalee waan biraa waan harkatti qabame homtuu hin jiru. Jiraataa ganda kamiitti ni hidhame kuni? Ani kan dhufe naannoo biraatti irratti garuu hojjetaa magaalaa Fiicheetti hojjechaa jira. Amma immoo eessa jira maneedhaa jira moo baheera? Yaa foriin booda gallakkisaniiru sadarkaan isaan irra jiran sadarkaa baay'ee sodaachisoodha. Waaqeffannaan Fiichee keessatti seera qabeessa miti seeraan miti kan hundeeffameeru galmaa'ee jiru socho'u. Seera qabeessa duraas galmaa'eera ammas irraa deebiitti galmeessisiisnee ture. Dhumarratti wanta dhaammattu kan jettoo qabaatte. Ani wanti dhaammattu yoo jiraatu ammas gaabii keessan akka dhaabbanni jedha. Fayyaa ta'e ulfaadhu galatoome. Kaaba Finfinnee irraatii amma immoo gara kibba dhiyaa Finfinneetti naannessine sabbataa hanga Walisootti haala jiru nama nutti himuu qabna. Achirraas dhaggeeffataa qabna. Dubbii keenya irratti dhaggeeffatoota keenya sadan isaaniiyyuu sababa nageenyaaf jecha maqaa isaanii akka dha'uu dhiifne nu hubattu jennee qabdanna. Dhaggeeffataa keenya Walisoo irraa Godina kibba lixa shawaa kan jiru amma infoormeeshiniin qeerroowwan biyya keessaa fi qoteen bultoonni wajjin ka'aa jiran keessattuu aanaa daawoo magaalaa buusaa keessatti qeerroonii fi qotee bulaa wal ta'uudhaan bakkeelee adda addaatti waraqaa maxxansuudhaan waraqaa ka'ii qeerroo fi qabxiilee gurguddoo akka 11 jalaa qaban jechuudha. Kanachi qofa osoo hin ta'in godina kibba lixa shawaa magaalaa Walisoo fi magaalaa Tajii kan jedhamtu keessatti haalumsaniin tamsaasaa turanii jechuudha. Qeerroowwan biyya keessaa yeroo ammaa kana taasisaa jiran haalolee hundatti illee gara fuulduraatti qophiin akka gaarii itti jira jechuudha. Eenyuun kana tamsaasu? Walumaa gala dargaggootaa fi qotee bulaa wal ta'eeti jechuudha wanti kun kan ta'aa jiru jechuudha. Maaliif akkas godhu? Yeroo ammaa kana qotee bulaallee wantoonni adda addaa waan doorsifamaa jiruuf wantoota hidhaa fi dararaan illee ijoollee isaanii irra gahaa jiruuf baay'ee kaanidhaa adda bu'uuraa baay'ee gidirsaa jiru jechuudha. Isarraa ka'uudhaan qotee bulaa roorroon nutti hammaate jechuudhaan barataa olii wal ta'uudhaan jechuudha kan tamsaasanii jechuudha. Hankana roorroo irraa geessisu hidhaa irraa geessisu eenyudha? Mootummaa wayyaaneeti jechuudha. Mootummaa wayyaaneetu uummata hiribsaa jira jechuudha. Bulchitoota aanaa fa'i jechuudha? Bulchitoota aanaa jechuudha. Kana irraan gahu kaabinee aanaati jechuudha. Yeroo ammaa kana keessayyuu wantoota akka zayitii fi wantoota akka xaa'ootiin hin kenninu jechuudhaan uummata sodaachisaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee bulchiinsaa fi nageenyi wal ta'ee jechuudha. Maaliif isiniin kenninu jedhu xaa'oo fi zayitiidhaan? Waa'ee ijoolleetiin wal qabateeti jechaadha. Ijoollee keessanii akka walii gadi hin deemne jechuudhaan wantoota akkasii gidirsaa jiru jechuudha. Ijoolleen keessan akka manaa hin baanee fi nu filadhaa kan jedhudha jechuudha. Harkeerra caalan jechuudha. Nu filachuu baannaan ijoollee keessan nu filachuu baannaan kana goona jechuudha waan isaa. Manaan bayinaa ijoollee keessan to'adhaa kan jedhu kuni sukkaara fa'aa isiniin kenninu jechuun kun yoom jalqabe? Tureera inni jedhatee erga sumaa namni walitti dhufee waraqaa tamsaasu jechuudha waraqaa kana. Waraqaan kun qabiyyeen isaa maal jedhame natti himi keessa? Qabiyyeen isaa waraqichi hidhaa fi dararaan adda addaa ijoollee keenyarraa dhaabbatu Oromiyaan ni bilisoomti. Hireen ofiin murteeffannaa uummata Oromoo yaa eegalu wantoonni adda addaa jechuudha. Qabxiilee 11 ammaafillee akka carraa qabatee hin jiru jechuudha. Mootummaan immoo maal godhaa jira ree kan erga maxxanfamee maal godhaa jira? Eenyutu maxxanfe jechaati ijoollee reebaa jiru keessaayyuu naannoo sa'aatii tokko yogguu guutu ijoolleen gadi hin ba'anii jechaadha mana poolisootaa fi dabbaloota isaanii wajjin ijoollee manatti wal guuraa jiru jechuudha. Tarii sa'aatii tokkoon booda kan deeme reebicha guddaa irraan gara mana hidhaatti hin deemaa jiru keessaayyuu magaalaa Tajii fi godina Kibba Shawaa Naadaa jechuudha. Ijoollee hoggaa jettu umuriidhaan daangessaa wanti kun dhiira faa dubartiif adda baasaa? Walumaa gala adda hin baasu. Walumaa gala barattoota magaalaa ta'anii kanneen daftaan bulanii magaalaa keessa jiraatan illee sa'aatii tokkoon booda magaalaa keessa socho'u yogguu ta'u akka isaan hin sochooneef namni lama sadii tokkorra bakka tokko dhaabbate taanaan maaliif dhaabbatu jechuudhaan ijoollee addaan bittinneessu jechuudha.
kanneen kaan immoo reebichaan ijoolleen babbaqachaa jiru. Sa'aatii tokkoon booda deemanillee waa bitachuu hin danda'anii jechuudha. Ijoolleen barattoonni walumaa gara warra jalqaan bulaa jechuudha. Maatiin ijoollee maal jechaa jiru? Qotee bulaan maal jechaa jira baadiyyaan amma? Maatiin ijoolleen keenya reebamtii seenaa lamaa reebamaa deemee galuu hin danda'u kan jedhu. Qotee bulaan immoo barataa wajjin ijoolleen keenya reebamuu hin qabu. Mirga biyya isaanii keessa jiraachuu hin qabu waan ta'eef maatii ijoolleen keenya reebamu jechuudhaan qotee bulaan barataa isaa waliin ka'eera jechuudha. Maal godhani ka'anii? Kumtu isaan? Qotee bulaan? Qotee bulaan ijoolleen keenya maaf reebamtii jedheeti ijoollee wajjin wal ta'uudhaan beeksanii gara waajjiraalee deemanii himataa jiru. Qotee bulaan immoo isaan jechuudha achitti ka'uudhaan yoo barbaadan mana hidhaatti sin gidirsina yoo barbaadan akka barbaadne sin goona xaa'oo sin dhoowwanna sukkaara sin hin kenninu zayita sin hin kenninu jechuudhaan dararaa jiru jechuudha qotee bulaan. Xaa'oon bona kana barbaachisaa? Xaa'oo yeroo gannaa jedhu moo amma xaa'oon namaa kennamaa achitti? Eeyyee xaa'oon kan misoomaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana moo tibba kana? Eeyyee tibba kana kan jallisii lagarraa jallisaniillee ittiin hojjetanii jira jechuudha. Wanti kun aanaadhuma Tajii Iluu fi aanaa Dawoo qofatti daangeffama moo bakkoota biraallee wanti kun mul'ata naannoo sanarra? Bakkeen amma bal'inaan itti mul'atu isaan kana Gorii fi magaalaa Sabbataa keessatti illee amma ta'anii tatta'aa jira jechuudha. Harki jira caalaan aanaa Dawoo magaalaa Tajii fi godina Kibba Shawaa magaalaadhuma Walisoo keessatti jechaadha baay'ee kan ta'aa jiru jechuudha. Xumura irratti yoo ergaa qabaatte yookaan dhaamsa kan jettu qabaatte? Dhaamsallee baay'een qabu bakka jirtanii dhugaadhaaf falmadhaa bakka jirtanii jedhaan nama hundaanuu jechuudha. Godina keenyallee ta'ee bakka jirtanitti ukkaamamtanii hin taa'inaadhaan mirga jiru falmadhaa hin jedhaan malee dhaamsa biraallee hin qabu jechuudha. Tole fayyaa ta'ee galatoome. Tole galatooma. Dhaggeeffattoota keenya Yuunivarsiitii Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi bulchiinsa godina Jimmaa akkasumas immoo bulchiinsaa fi poolisii godina Kaaba Shawaa yookaan immoo Fiicheetti dhimma amma jedhaman kanarratti yaada isaan qaban fudhachuudhaaf deddeebisnee bilbilee turre. Deebii nama nuu kennuun arganne. Kanaaf yaada isaanii har'a keessummeessinee jechuudha. Yoo isaan tole jedhan guyyaa biraa qabannee dhiyaanna. Qophii malaa har'aas kanumaan xumureerra. Sirbaa kanas hin affeereera.
Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jennee kanumaan xumurreerra. Yaada keessan karaa bilbila keenyaa, karaa feesbuukii, karaa marsaa yookaan immoo weebsaayitii Simbirtuu www.simbirtuu.com yookaan immoo karaa iimeelii Simbirtuu radio@simbirtuu.com yoo nuun geessan isin keessummeessina. Hanga torbeetti haala gaarii keessa nuu turaa jecha sirbattaanu kana isin affeere nagaatti kan isiniin jedhu Andassuu Dulaati. So